Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagaa fayyaa keessanii kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Chaanaala kiyya kana share subscribe gochuudhaan na bira dhaabbadhaan na jajjabeessaan isiniin jedha. Akkasumas yaada fi qeeqa qabdanis komentii jalatti nu barreessuu keessan hin dagatinaa jechuudhaani gara sagantaa kootiin darba. Dhugaa dubbachuudha fi jireenya keenya keessatti tarkaanfii hedduun nu barbaachisaa. Tarkaanfii san yoo hin fudhatini jireenya keenya jijjiiruu hin dandeenyu jechuudha. Biyya keessas jiraanne biyya alas jiraanne jabaannee yoon hojjetin jijjiiramni takka hin jiru. Waan hojjenne sanillee seebii yoon godhatin waan baafnu fi galii fi baasii isaa yoo addaan hin beekini rakkoo guddaadha waan ta'eef miidiyaa kanarratti namoonni baay'een fakkeenya siif ta'uu ni danda'a. Ati nama baratu nama hubatu yoo taate akkasumas immoo bu'aa bayii jireenya kan kee keessatti jireenyi keetuu siifi barumsa mana barumsaati jedhee yaada jechuudha. Waggaa 10 har'aa darbanii fi waggaa 3 har'aa darbanii fi waggaan har'aa tokkoo miti, guyyaan har'aatii fi guyyaan kaleessaa tokkoo miti. Nama hubatee nama irraa baratu yoo ta'e jechuudha. Waan kaleessa darbe san waan itti sheenee takka waan itti gadde takka har'a akka dhufu hin barbaadu. Akkasumas yoo argitan jechuudha shamarran keenya keessattuu baay'inni isaanii kara biyya alaati jechuudha kan isaanitti argamanii. Kana jechuun nuuf miidhadha malee nuuf bu'aa miti. Inni tokkoffaan rakkoolee adda addaatiif saaxilamaa jirra. Akkasumas amma miidiyaan kunillee dhufee miidiyaaleen wantoota baay'ee saala satirii nurraa fuudhaa jira. Isa kanaa miti amma jechuudha dubbiin ijoon kiyya akkamitti nuti namni baay'een nu gorsa nama tarii nutu hin dhageenye ta'a, tarii immoo waan dhageenye san hojiirra hin oolchinu ta'a. Anummaan mataan kiyya kun nama nin gorsa garuu gorsuma nama gorsu san ofii kiyyaa irra hojiirra oolchuu yookiin ittiin fayyadamu jechuudha. Kana jechuun immoo miidhaa guddaa nurraan gahaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf hogguu biyyaa baanu kaayoo qabna. Wanti biyyaa baanee fi hojjannee of jijjiiruu fi jireenya gaarii jiraachuu fi guyyaa biyyaa baanu daa'ima xiqqoo ta'anii bifa bareedaadhaan umrii xiqqaadhaan ijoollummaa keenyan biyyaa baane har'a garuu eessa jirra. Isa kanallee osoo yaadannee baay'ee barbaachisaadha. Kaleen har'an ta'u har'i kaleen ta'u jechuudha. Akkasitti jireenya keessan keessatti waan guddaa hubadhaa. Namoota naannawa keessan jiranirra barumsa fudhadhaa jechuudha. Biyaansi namni guyyaatti gorsa adda addaa yoo dhagahaa jiraanne maybe gorsa san keessaa waa takka waa lama bichaa yoo fudhanne dhugaan isiniin jedha jireenya keenya jijjiiruu ni dandeenya. Namoonni tokko tokko akkuma qalliititti dhufanii akkuma qalliititti osoo haasan gorsa babbareedaa kan jireenya keetitti barumsa babbareedaa kan itti kafaltee hin arganne fa'aa argatta. Amma keessattuu miidiyaan kun waan baay'ee waan ija keenya nu banu waan sammuu keenya nu banu nuuf fidee jira. Garuu mootuu nuti miidiyaatti osoo fayyadamnu miidiyaan nutti fayyadama malee nu miidiyaatti fayyadamaa hin jirru jechuudha. Kanaafi waan hojjannuu fi waan argannu adda baafnee beekuun irra nu barbaachisa. Mee ammasumatti gaafii jechuudha obboleewwan keef shamarraniitiif akkasumas namootuma hundaafuu jechuudha. Kaleessa gaafa biyyaa baatu akkam turte? Bifti kee akkam ture? Ijoollummaan kan kee akkam ture? Har'a immoo akkam jirta? Udda biyyaa baate maybe waggaa 5, waggaa 6, waggaa 7, waggaa 8, waggaa 9 akkasuma jedhee itti fufa jechuudha. Kasanii oliiti malee kasanii gadi hin jiru. Garuu mootuu guyyaa kana hunda maal irra dabarsee maa inni hojiin kiyyaa maal hojjedhee jireenya kiyya jijjiiree jenneen hubannu jechuudha. Maaliif nuti ni hojjanna akka itti fayyadamu nama biraati. Kuni barbaachisaa miti jireenya keenya keessa. Har'allee yoo kaatee of yaadattee dudduubbee kan kee yaadatin ati jireenya kan keessan waggaa har'allee waggaa 2 har'allee waggaa 3 har'allee jireenyi kee kanuma jechuudha. Akkanumatti itti fufa jireenyi kan kee jijjiiramni hin jiru kan kee keessatti. Kuni miidhaa adda addaatiif nu saaxilaa jira. Inni tokkoffaa jireenya keenya akka daa'imummaa keenyatti utaallee mirqaannee biyya keenya keessatti hin jiraanne maatii keenya wajjin firiidamii arganneetiin sammuu firiidhaan hin guddanne barumsa keenya barannee akka nama tokko qabxii gaariidhaan hojii gaariidhaan hin jirru. Mee isa kana yaadaa jechuudha. Waa meeqa dhabne mee jireenya keenya keessatti waa meeqa dhabne gammachuun hin jiru. Ijoollummaa keenyan taphannee gammannee hin beenu akka nama hacuucamnee mana namaa keessatti namaa gadi taanee garba taanee ergamnee waan irraa arganne san waan itti taanee itti dhamaane san maallaqa keenya san hojiirra oolfatu maaltu nu wallaalchise yaa dhiiroo? Kuni maalidha? Dadhabbina keenya moo
dadhabbina maatii keenyatti immoo maalidha maatii irratti illee murteessu maaliifi ati gaafa kaatetiniin kun obboleessa kiyya kun haadha kiyya kun abbaa kiyya jettee gaafa gargaartu dhugaan siin jedha namoonni jechuudha namoonni biyya keessa ta'an kana siif hin hubatan waan maallaqa qabduu fi waan qabduuf kenniti malee osoo dhabdee hin kennitu jedhan sii galaa miti waanuma hin ta'initti quxaa qutee waanuma hin ta'initti maallaqa keenya qisaase maallaqni keenya akkuma qisaasamu humni keenya bifti keenya wanti hundi nurraa dhumaa jira yaa obboleewwan kiyya garuu mootu nuti waan biyyaa baaneef dagannee karoora biyyaa baaneef dagannee asumatti yeroo keenya gubnee asumatti osoo waa takka illee hin jijjiiramin wanti kun hunduu kasitti dhagamu yoom akka ta'in hin beektaa gaafa biyya kee galtee hiriyoottan kee argitee hiriyoottan kan kee kaleessaati waliin taphattee waliin baratte sun sadarkaa gaariirra gaafa gahanii jedhan ati immoo biyya alaa deemtee gaafa daasbooraa taatee gaafa namni miliyoonaan galtii gaafa namni waan guddaarra jirti jedhee si eegu ati zeeroodhaan gara biyyaa galtu dhugaa gaafsan hedduu akkasitti dhagahama jechuudha. Even namoonni gaafsan ati biyya alaa taatetiniin isaaniif garba taatee maallaqa ergaa turte gaafa ati waa dhabde si baqatuuf deema. Kanammoo namni waan darbirraa baratuu qaba jechuudha. Anamma yoon kanan isiniin jedhu maybe jireenya narra gaherraa waan bu'aa bahii baay'ee keessa tareerraa yookiin mataa kiyya ta'uu danda'a yookiin fira kiyya ta'uu danda'a yookiin durbii kiyya yookiin hiriyaa kiyya tanan jaaladhu tanitti dhiyaadhu ta'uu dandeetti. Namoonni kun hundumee of gaafadhaa ofii keessaniif waggaa 5 waggaa 6 ni ta'anii biyya kana maatii ni qallabanii ni galanii bultiin ni godhatan eegasii gaafa daa'ima takka galan diggaamee gaafa biyya alaa kanatti deebi'anii jechuudha. Mee asitti maa inni bu'aarree asitti bu'ammaan ati itti irraa oolte yookiin ati itti fayyadamte maa inni tokkoffaa laalme ilmoo teetu tawaggaa meeqan booda bultii ijaarratteetiin hin jettisan tarii abbaa warraa kee wajjin hin dabarsine ilmoo kee waliin hin dabarsine mana kan kee keessatti hin dabarsine jireenya bareedduu ammallee ganaa deemte asumatti deebite jechuudha biyya gaddaa siif galee kanaaf jecha obboleewwan kiyyaa waan hojjennu karoora irra haa kennu waan hojjennu tokko karoora baafannu tokko gizee 2 3 gizee 4 itti haa yaannu waan itti yaannisan immootu afaan hin bichaa dubbachuu osoo hin ta'in biyaansi dhibbarra waan kana hin godha gaafa jette dhibba san keessaa parsantii wayii muraasa hojiirra oolchi haxiriin tokko gaafsatti haxirame ati kaatee gaafa dallaa san cabsitee hin bahin namni biraa kamataa gadi siqoo malee ka jajjabaadhu deemsiin jedhan jiru. Namoota baay'ee miidiyaa kanarraa fakkeenya godhatuu ni dandeessan. Ani nama baay'een fakkeenya naaf ta'ee jira jechuudha. Keessattuu ijoollee keenya osoo hin ta'in saba biraa yoo laaltan amma mucattiin tun yetimbii jedhamti jechuudha. Akkuma nuhii kana sarraatanyaa biyya Arabaa turte biyyuma Suudii kana keessa turte kushii nama Arabaa hojjetaa turte. Har'a laalaalee mucayyoon tun eessa jirti? Mana miileeraan qabdi fooqii. Itti aansuudhaan kinoo gad deebitee akka qotee bulaatitti maasaa keessa akka gabareetitti haala kanaan hojjetaa jirti jechuudha. Kuni maalinni ofitti amantummaa argisiisa. Argite hojjetanii akka jijjiiraman even biyya alaati miti biyya ofii keessa ta'anii lafa qotanii hojima xiqqoorraa ka'anii akka iddoo guddaa gahan nama barsiisa jechuudha hojiin isiin hojjetaa jirtu kun. Dhugaa rabbii namoota tokkorraa namoota naannawa keenya jiranirraa fakkeenya fudhachuun hedduu nu barbaachisa. Qallanneetumaan laallee bira taruu osoo hin ta'in namni kun kaleessa eessa gahee har'a eessa jira namni tokko gaafa gabbahee waan tokko xiiqidhaan dubbatu jireenya isaa keessatti bu'aa bahii baay'ee keessa tareeti jireenya isaa sanirraa akka namootarra hin geenye ka dubbatantu jira jechuudha. Isin akkasiif fudhadhaa isinii galee waan dhageettanii fi waan irraa hubattan tokko hojiirra oolchaa dafaati ittuma hin qalladin akkuma isin qalladdan jireenya nutti qalladdi jechuudha. Kanaafuu jireenya keenya isa gaddaa osoo hin ta'in isa gammachuu jiraachuudhaan waan xiqqaadhaan maallaqa xiqqaadhaan hojii nuti jaalannu biyya nuti jaalannuun afaan beeynuun biyya keenya keessallee teenne yeroo muraasaa biyya alaa hojjannee maallaqa keenya walitti sassaabannee biyya keenya keessatti gallee hojii nuti jaalannu waan ofii keenya filanne biyya keenya keessa teenne firiidamiin osoo namuu nun ajajin ofii keenya of ajajne hojii keenya jaalanne uf jaalanne maatii keenya jaalanne haala kanalleen hojjanne jijjiiramuu ni dandeenya. Garuu nuti immoo akkasitti yaan abboon garaa biyya galeetiniin ganaa gaddeebi'ee akkana hojjedha ganaa gaddeebi'eetiniin saa ilma ganaa gaddeebi'eetiniin horii jalaa dhoqqee hara gana kuni sammuu dhoqqeedha dhugaa yaan akkanaa ilaalcha akkanaa of keessaa qabaattan kuni sammuu dhoqqeedha. Wanti akkasii yaadina wanti takka mankaatee gaara tuuttu hin jiru dura tarkaaffiidhaan laal
biqiltuu takka gaafa gadi dhaabde biqiltuu takka dhaabuudhaaf biyyee si barbaachisa. Hababa takka jechuun hababa bareedduu tana. Isa san dhaabuudhaaf biyyee si barbaachisa. Biyyeen sun kunuunsa baay'ee meebii nadaabaraa itti godhu wantoota isii gabbisanii bishaantu jira. Guyyarra laaltee bishaan obaasu jira. Ergasii kaatee bareeddee jechuudha. Akkasuma jiruun teellee dura yoo utubdeetanii wantoota adda addaatiin hin bareechin takka man jiruun siif bareeduu hin dandeettu. Hirkattummaan gaafa jiraatte wanti hunduu simarratti hirkattummaan hafa malee hirkattummaan waa takka jijjiiramuu hin dandeettu jechuudha. Namoota akkanaatirraa barumsa fudhadhaa. Dhugaa Rabbii saba biraatirraa ijoolleen saba biraa warra ollaa keenyaa kanneen warra soddaa keenyaa warra nafxanyaa kanneen ilaalaa warra guraagee ilaalaa warra tigiree ilaalaa ni hojjetan hojii dhibbiin godhanii jechuudha. Garuu waan hojjetan san seebii godhatan. Ifin mee hiriyoottan yoo qabaattanii jiraattan hiriyoottan warra kaan jechuudha saba biraa. Gaafa waan wayitu si affeeran kiisii ofiitiin baasan yookiin sharafa dhabbifaa waan akkasii sanfaa jedha. Maaliin kun hiree qalbii. Oromoon garuu akkuma garaa bal'atu wanti hundi isaa baqqaa qalbii takka bichaa yaada. Kanaafuu akkasiin ta'inaati waan biyyaa baataniif kaayyoo keessanii hin dagatinaa. Idmee keessan biyya alaatitti hin qisaasessinaa. Kara biyya keessanii dafaatii waan xiqqoo hojjetadhaa galaa. Dhugaan isiniin jedha jiruun garumaa garana dhiitatti malee takka walitti namaan deebitu. Garuu iddoo gammachuu, iddoo raahaa itti argattu, iddoo sammuun kee itti boqotu argachuudhaafi gara biyya keetii galtee waan xiqqoo hojjette san walirra kaattee gara biyya keetii gaafa galtee biyya kan kee keessatti hojjetteetiin hin jijjiirama argisiifte malee akkanumatti biyya ambaa waggarraa waggatti waan akkasii lakkaa'uun hedduu ulfaataadha. Atuu yoo biyya ambaa jirtaa maaliif waan akkanaa haasoftaa jechuun keessan oolu ufuma kiyyallee dabalateeti jechuudha. Matama kiyyallee dabalatee baqqaa ni gahaa. Anamma dafaatii amma tana ka'aa galaa jechuu kiyya osoo hin ta'in waanuma hojjannu kanaayyuu mee hagam takka seef godhataa jirra. Hagam tokko dhuunfaa keenyatti akkaawuntii keenya irratti qabataa jirra. Hagam tokko hojiirra oolchaa jirra. Ka jedhurraa isiniin jedhaa jira malee ani ammoo tana ka'aatii gara biyya keessanii galaa miti. Zim jedhanillee akkuma baanitti galuun nama dhibdi waan ta'eef garuu waan hojjanne kana hojiirra oolchaa. Waan hojjanne kana jireenya keenya boruutiif akka nu fayyadduuf ammumarraa qusannaa yoo hin eegalin gongumaa yeroo biraa humni har'a qabdu kun boru hin argattu jechuudha. Humna har'a qabdu kan waggaa 10 waggaa 5 booda hin jirtu. Humni har'a jirtu tun bifti har'a ittiin deemtee ittiin hojjettu tun biyya arabaa ifin waggaa 50 waggaa 60 70 gaafa geette bar arabni tunuu san taqabbaltu maaliif tun dullattiidha homaa hojjetuu hin dandeettu siin jetti siif galee. Kanaaf har'a gizee humni jirtu gizee waa hundi jiru kana waan hojjannu waan baafnu wacii keenya gabii keenya beekuun nurra jiraata. Namoota akkanaatirraa fakkeenya fudhadhaa jechuudha. Namoonni tokko naannoo keenyatti kan baratame maal jedhanii namni tokko gaafa bu'aa bahii baay'ee keessa tareetiin guddatee sadarkaa guddaarra ga'e barisiin akkas taateeti maallaqa uummataa saamteeti nama kijibdeeti maal gooteeti jedhalla walitti inaafaa mataa gad wal cabsu waan akkanaatirra'een namni kamiyyuu jechuudha siin gaarii kan kee haasaa jettee hin eegin. Haga feete osooti namaaf gaarii taate wallaahi waan namaa kana gongumaa haga feete dachii kan osoo taate sirra deemanii maqaa sitti baasan hin dhaban jechuudha. Wanna siin hin jedhu hin dhabu ilmi namaa kun. Ilmi namaa akkuma keetitti akkuma ilma namaa akkuma keetitti ilma namaatirraa maal eeyda. Rabbiin bichaa qofa wajjin jiraadhu. Rabbitti abdadhu karaa kan kee karaa sirrii karaa haqaatirra deemi waan namaa hin tuqini waan keetiin karaa keetitirra deemi. Rabbi gaafa wayii si hoffolcha akkas jedheen amana jechuudha. Namni amantaa ofiitti amanu kamiyyuu haala kanaan amana jedheen abdadha. Kanaaf jecha namoota tokko irraa fakkeenya fudhadhaa akka fakkeenyaa fi Musaad Muktaar Musaad Muktaar ofishaal tajettu san jechuudha. Isiin amma dubartii jabduudha. Dubartii Oromoo keessaa dubartiin an arge dubartiin jabduun dubartiin ejjennoo qabdu dubartiin ofitti amanamummaa qabdu isiin arge jechuudha. Ijoollee saba biraatirraa mootu fakkaattonni ijoollee akkanaa baay'eetu jira. Tan akka yitimbii lam isii jedhamtu tun jechuudha. Mucayyoo tana ilaalaa fakkeenyaaf Ikraamoo tanaa jechuudha. Biyya Suudi Arabiyaa kana keessa turte waggaa dheeraa turte. Garuu amma jireenya maallaqa xiqqaadhaan akkamitti jireenya ofii bareechanii akka jiraatan jiruu taragaagaa jiruu bareedduu jiruu gammachuu akkamitti akka jiraatan guyyaadhaan viidiyoo isiniif waraabdee jechuudha. Isiin meebii dhimma viidiyoo isiitiif waraabuu dandeessi. Garuu mootuu viidiyoo isii san keessaa isimee waan tokko tukuratii godhaa yaadan dhageeffadhaa. Maalinni akkamitti jiraataa jirti? Edaa akkanatti illee jiraatuun ni danda'ama.
ka jedhullee achi xiinxallo keessatti galchaa jechuudha. Waan tokko yoo ilaaltan xiinxalaa. Dhugaan isinin jedhan viidiyoo nama kamiitu haa ta'u viidiyoo kolfaatu haa ta'u viidiyoo koomedii haa ta'u viidiyoo maraata nama arrabsu haa ta'u arrabuma keessa yoo namni ibin waan tokko barata jechuudha. Namni tokko gaafa ka'ee nama arrabsu arrabuma san keessa yoo gaafa waa xiinxalte naxibii wayii waan xiqqoo achi keessa yoo fudhatuu ni dandeessa. Qalbiin tee cimtu yoo taate jechuudha. Kanaafuu namoonni biyya alaatii galanii shamarran akka kennaa fakkaattonni akka kennaa biyya alaatii galanii biyya arabaatii sarraatanyoota akka nuhii kana ta'anii galanii viidiyoowwan akkanaa kana chaayinaala isaaniitti irratti yoo gadi lakkisan dhay'eetumaan komantii jalatti qeequu arrabsuu osoo hin ta'ini waan isaan hojjetaa jiran kaleessa eessa akka turan har'ammoo eessa akka jiran wantoota akkasii irratti yaada itti kennini anaafoo barumsi anaaf ta'u as keessa maaliin barumsa fudhadha viidiyoo tokko callima jettee ilaaluu osoo hin ta'in as keessa barumsa maal fudhadha jiruu kiyyaaf mee ani akkamitti yoo deeme akkamitti karaa kamii yoo deeme hojjedha kan jedhu irratti xiinxalaa. Nama tokko waanuma beeytaniif bicha maashaallah jabduu teena maashaallah bareedduu teena jechuun hin barbaachisu. Qeeqallee viidiyoo san keessatti jecha badaa tokkollee isiin ka dubbatu ta'e waan isin hin taane tokkollee ka dubbatti yoo ta'e irran tarinaa itti kennaa yaada isallee tuqaa jechuudha. Gaarii isii hojjettillee kuni gaariidha kuni bareeda. Badaa isiin hojjettillee kuni bada. Namni tokko daqiiqaa 4 daqiiqaa 5 waan gaarii tokko haasa'e dhumarratti akka tasaa ta'e wanni badaan tokko gaafa useene kuni ilaalchi ati ilaaltu fi ilaalchi an ilaalu tokko miti isiniif galaa miti. Amma fakkeenyaaf ekaleen tokko ka itti yaadu kallattii biraati ani kanin itti yaadu kallattii biraati. Meebii ati jecha keessan naan hubanne gaafatuutu irra caaladhamoo waan kana fooyyeffadhuutu irra caaladhamoo intala akkasii intala maalii jennee arrabsuutu nurra jiraata. Wantoota akkana kanarrallee of qoxxobaa jechuudha. Beekee isin gorsaa osoo hin ta'ini waanuma tokko irraa waan dogongora irraa wal hubachiifne wal barsiifne ufuma keenna osoo wal utubnee wal barsiifnee wal jajjabeessinee karaa waliin deemne kan jedhu irraa kan ka'e viidiyoo kanarraa waan hubattan akkasumas qeeqallee waan xiinxaltanis yoo jiraate komentii jalatti naaf barreessaa. Maashaallah bicha osoo hin ta'in qeeqa qabdanillee kuni kana jedhaati waan wayii naxibii wayii haasaa kiyya kana haga dhumaa yoo dhageeffattanii jechuudha. Maaliif ani waan hin beekuuf waan dubbadhe keessatti namootuma hubatuuf jecha waan baay'ee dubbadhe waan qeeqa ta'us waan gorsa ta'us kanaafuu komentii lachuu arguun qabaa jechuudha. Kan qeeqallee kan gaarillee. Kanaafuu namni waan itti dhagame waan isinitti dhagame waan hubattan komentii jalatti barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanuudhaan hanga walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jechuun jaaladha. Kabajamtootaa fi hordoftoota tiyyaa hedduu galatoomaa nagaarra naaf turaa. Akkasumas share subscribe gochuudhaan na bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Nu jajjabeessaa akkasumas wal jajjabeessaa hundumti keessan wal jajjabeessaa share subscribe godhuun ittiin kafalamu waan ta'eef wal guddisaa isiniin jechuu barbaada. Wal jajjabeessaa Oromoo tiyyaa rabbiin biyya keenyas biyya nagaa nuuf haa godhu. Rabbiin nagahaan nullee gara biyya keenyaa nuuf haa galchu. Akkasumas waan yaaddaniif waan hin yaadiniif rabbiin jireenya keessan hunda rabbi walitti isin haa qabu. Bakka yaaddan gahaa bakka yaaddan dhaqqabaan isiniin jedha. Waan hojjettan keessa rabbi barakaa isiniif haa kaa'u. Kanaafuu rabbi hunduma keessanii Oromoo addunyaa kanarra jirtan hunda keessanuu rabbi isin haa milkeessu karaa khayriitirra isin haa oofuu kan muslimaa kan kiristaanaa osoo hin ta'in warri afaan kiyya kana dhageessan ka dhiigan tokko taane ilmaan Oromoo hunda keessanuu rabbiin isin bira haa jiraatu rabbiin isin haa qajeelchu rabbiin nagaan gara biyya keessanii isin haa galchu rabbiin gabrummaa jalaa isin haa baasu keessattuu ijoollee shamarranii biyya Arabaa jirtan rabbiin gabrummaa Arabaa jalaa rabbi isin haa baasu nagaan gara biyya keessanii isin haa galchu nagaan gara ilmaan keessanii gara maatii keessanii kan ganaa bultii horatu heddan rabbi waa hunda waa yaaddan kulli rabbi isinii haa filatu isiniin jechuun barbaada. Nagaan naa turaa galatoomaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.